Gimbiitti dargaggoonni waldaa ansiif jiraa jedhu hundeessuun uummata gargaaraa jiru. Mana jireenyaan qaba afaan shinti beetii ranciisaa ture. Rakkoon koo miidhamni koo guddaa ture. Isa kanaafi mana naa ijaaranii. Marii mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti gaggeeffamuuf ture ammallee dheereffamee jechuun gabaafamaa jira. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgalo. Jaarsummaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti dilbaata dhufu Afrikaa kibbaatti akka gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa qopheessee ture dheereffamee jira. Reuters maddeen dippiloomatii waabeffachuun akka gabaasetti jaarsummaan iftaan taa'amaa jedhamee karoorfamee ture sababa loojistikiin ture jedha. Koomishiniin gamtaa Afrikaa immoo namoota mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti jaarsummaa ta'an if godhee jira. Jaarsoliin kunneen gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi pireezidantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo, pireezidantii duraanii Keenyaa Uhuru Kenyaata fi ittaantuu pireezidantii duraanii Afrikaa kibbaa Dr. Humzile Mlambo akka ta'an ibsame. Haa ta'u malee kanneen keessaa pireezidantiin duraanii Keenyaa Uhuru Kenyaatan sababa hojii biraatii fi jaarsummaa kanarratti akka argamuu hin dandeenye miidiyaaleen Keenyaa gabaasaa jiru. Of adeemsi jaarsummaa fi marii akkamiin deemuu danda'a? Eenyutti gahee akkamii qabaachuu danda'a? Hayyuu seerri idil addunyaa fi dhaabbata mootummaa gamtoomanii keessatti dhimkan irratti muuxannoo dheeraa akka qabu Abbaayyisaa Waaqwayyaa akkasiin hima. Namni hojii jaarsummaa hojjetu qaamoleen lamaan gidduu deddeebi'ee TPLF kana jedhe jechuun wanta inni jedhe mootummaa federaalaatiif dhiyeessa. Mootummaan federaalaas wanta jedhu TPLFif ni dhiyeessa. Hojiin Obasanjoo aguma kanadha. Kanaan ol eessayyuu hin deemu inni waa'ee qabxii irratti wal dhabanii kana dhiisii sana dhiisi jechuun qabu. Namoota fedhii isaan irratti hundaa'edha kan filatan. Qaamolee mariisan booda dhufan kunneen ammoo humna qabna jedhanii waayyuu gochuu hin danda'an. Laali mootummaan Itoophiyaa mootummaa walabaati. Nama dhuunfaa mariisisu haa turuuti dhaabbanni mootummoota gamtoomanillee Itoophiyaa irratti humna hin qabaatu. Haa ta'u malee warri mariisisan walitti dhufeenya uummattootaa warra beekan uummataaf wayya kan jedhanii dhiyeessan ammoo kanaan booda nagaan waliin akka jiraatan gochuu beektota danda'an ta'uu feesisa. Seeraan osoo hin taane namoomaan gidduu seentee jara walitti dhiyeessuun ni danda'ama. Eenyufaatu mariisa kan jedhuuf yeroo ofan hin beeku. Egaa gahee guddaadha kan qaban garuu dhiibbaa gochuu hin danda'an. Warri mari'atan ani waan kana yoon fudhachuu baadhe diduun kiyya rakkoo kana narraan ga'a gamtaan Awurooppaa kana anarratti fida mootummaan Ameerikaa kana na gochuu danda'a biyyoonni ollaa ammoo akkasnaan jechuu danda'u jechuun waan hedduu ilaalanii kan aarsaa godhan aarsaa taasisu. Kanarraa kan hafe warri mariisisan yaada maddisiisuun alatti dhiibbaa uumuun qaban warra mari'ataniitu dammaqanii waan isaan fayyaduu fi isaan miidhu ilaallatu. Baalaansaa argamu himatu. Paarlamaan gamtaa Awurooppaa kabaj mirga namooma ilaalchisee yaad furmaata dabarse. Wixineen yaad furmaata paarlamaan gamtaa Awurooppaa qopheesse kun maanirraa fuulleeffatee hirpha gammachuu gabaas qaba. Paarlaamaan kun ibsa fulbaana ji'a bara 2022 baaseen waraanni naannoo Tigraay fi naannolee ollaa keessatti gaggeeffamaa jiru atattamaan dhaabbatee karaan deeggarsi namoomaa itti uummata qaqqabu akka banamu gaafateera. Akka gabaasa kanaatti naannolee waraanaan miidhaman kanneen keessatti deeggarsi namoomaa itti fufinsaan dhiyaachuu akka qabu ibsuun nageenyi dhaabbilee naannicha keessa socho'anii eegamuu akka qabus ibseera. Dhiyeenya kana hojjetoonni dhaabbilee namoomaa Tigraay keessatti torbanootaaf karaa ba'an dhabuudhaan danqamanii turan ba'uun gabaafamuun isaa ni yaadatama. Itti dabaluunis paarlaamichi aleellaa namoota nagaa irratti qaamolee hundaanuu raawwatu balaaleffateera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF ijoollee umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an waraanaaf bobbaasaa jechuun himataa ture. Paarlaamaan Awurooppaas qaamni kamuu ijoollee waraanaaf bobbaasuu akka hin qabne kaasuun gocha akkasii kana ibsasaa kanaan balaaleffateera. Ta'ee jedhanii namoota nagaa irrattis xiyyeeffachuu fi ijoollee waraanatti bobbaasuun yakka waraanaa fi dhala namaa irratti raawwatuudha jedhe. Dabalataan naannoo Tigraay keessatti sababii waraana kanaatiin ijoolleen ganna 5 gad ta'an 3 keessaa tokko walakkaan dubartoota ulfaa fi harmoossan hanqina nyaata madaalawaaf saaxilamaniiru jedhe. Ijoolleen waliigalaan gara miliyoona 1.3 ta'an carraa barnootaa argatiin jiru jedhe. Wixineen yaada furmaataa paarlaamichi qopheesse kun waraanichatti xumura gochuudhaaf tarkaanfii dippiloomaasii kamiyyuu akka deeggarus ibseera. Mariin nageenyaa kun gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamuu isaa deeggaruun manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii rakkoo naannoo Tigraayiif furmaata waaraa kennuu dhabuusaatti akka gaddees ibseera. Dhumarratti deeggarsi namoomaa danqaa malee akka qaqqabu gochuuf nageenya lammiilee nagaa mirkaneessuu fi sarbama mirga namoomaa idil addunyaa qaqqabu dura dhaabbachuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatus ibseera.
gamtaan Afrikaa qaamolee wal waraanaa jiran mootummaan federaalaa fi humnootiin TPLF gara marii nageenyaatti akka deebi'aniif torban darbe keessa xalayaa barreesseera. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waamicha marii nageenyaa kana simachuu isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti waraanni kaaba biyyattiitti qofaa otoo hin taane naannoo Oromiyaa keessattis humnoota waraana bilisummaa Oromoo fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti erga jalqabee bubbuleera. Namoonni kumaatamni qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi lubbuu dhabuufis sababa ta'eera. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaan dura eegale lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii galaafachuun miiliyoonatti kan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Dhaggeeffattootni ammoo gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan bankiin biyyoolessaa Itoophiyaa maallaqa seeraan ala dabarfamuu to'achuu fi namoota eeruu kennanii fi maallaqa jajjabeessituu akka kafaluuf beeksise. Bankoonni Itoophiyaa doolaara Ameerikaa tokko naannoo birrii 52 bitaa akka jiran yoo ta'u gabaa gurraachatti garuu dachaa kanaatti sharrafamaa akka jiru daldaltoonni himan. Mootummaan qaala'insa jireenyaa fi gatii tasgabbeessuuf tarkaanfii akka fudhatu beeksisee ture. Dhumaatiin niwukileeraa cimaa bara 1962 Kiubaatti mudateen booda amma badiin cimaan raawwatamuu akka malu pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden akeekachiise. Akka Baayiden jedhuutti Vladimir Putin niwukileeraa fayyadamaa jechuun isaa qoosa miti. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa yaada Putin niwukileeraa fayyadamuu danda'uu jedhu sirriitti ilaalamuu akka qabu himanii turan. Lafti namoonni hedduun ufajjeessan Afrikaa ta'uu dhaabbati fayyaa addunyaa him ibsa baaseen dhaabbatichi biyyoonni 10 ka addunyaa keessa namoonni baay'inaan ufajjeessan Afrikaa keessa jiraachuu ibsa. Afrikaa keessatti ogeeyyiin fayyaa sammuu akka barbaadametti waan hin jirreef namoonni 500 ogeessa tokkootti tajaajila kenna. Waldaan gargaarsaa anaaf si jiraa jedhu ka godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti dhiyeen kana hundeeffame hojii fakkeenyummaa qabu hawaasa hojjechaa jiraachuun namoonni gargaaramanii fi aangaa'onni magaalichaa dhugaa ba'an. Namoota qaleeyyii ta'anii fi humni hin qabne waldaan ansiif jiraa kun gargaar keessaa aadde Ababaa Yeekumsaa akkas jette. Ani afaan boolla shinti beetii irraan ciisaa ture baay'ee miidhamtuu ture. Waan tokko faayidaa hin qabnu turre achirraa taayifoodiin na qabatee busaanis na qabatee asimiinis na qabatee na jeeqaa ture baay'ee miidhamaa ture. Ciisutti gaaffii na gaafatanii mana na ijaaranii keessatti na gashanii amma manicha keessa hin jiraanii amma ergasii fayyeera. Hundeessaa fi geggeessaan waldaa ansiif jiraa Yoosef Garaamuun barataa Yuunivarsiitii Amboo waggaa 3ffaa yoo ta'u hojii tololtummaa kanaa yeroo boqonnaa magaalaa dhaloota isaa Gimbiitti deebi'uun miseensota waldichaa 33 waliin hojjetu. Garuu mooraa Amboo keessa yeroo jiraniitti haadha karaa dheeraa miilan deemtee qoraan gurgurtuuf hojii uumuun akka jalqabanirraa kaasuun maaltu isaan kakkaasee him dargaggoon kun. Ijoollummaadhaa kaasee wantoota harkee darbees kakkoomsa wantoota nyaataan ni jiru turan. Mooraa keessatti ijoollee maariyoota koo walitti qabuudhaan namoota asosiisee guyyaa jalqabaatti gara qarshii birrii 915 walitti qabuudhaan aanee erga qalleeyyii deemsa sa'aatii 2 adeemtee qoraan cabsitee jireenya ishee jiraattu naannaa mooraa keenyaa jirti turte. Harmee sanaaf wantoota isheen ittiin jiraattu. Carraa hojii uumuufiidhaan birrii 915 arganne sanaan hojii sana tokko jennee jalqabne. Kaayyoo keenya jennee wantoota nuti kaa'anne nuuf qarshiin 10 qarshiin 20 waan salphaa ta'uu danda'a. Wantootuma kana walitti qabuudhaan namoonni rakkina keessa jiran namoonni waan nyaatanii dhaban ijoolleen barachuuf jedhanii humna dhabanii yoo nuti walitti dhufnee wantoota qabnu walitti finnee namoota kanaaf kennine namoonni sun boqonnaa argachuu danda'u kan jedhamu kaayyoo keenya godhanneedha kan nuti kaa'ane. Ammatti wantoonni nu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jiru ni jalqabaa carraa hojii namoota akka qalleeyyii uumuudha. Maatiin baay'ee nuti arginee gargaaru maatii baay'ee rakkina guddaa keessa jiranidha. Sadarkaa waan nyaatanii waan uffatanii bulan dhaban irra kan jiraatanidha. Sanarra darbees manni isaanii baay'ee caccabaa ta'uudhaan sadarkaa jiguurra kan ga'e bokkaan itti galuu manas ijaaruu irratti wantoota akkasii hojjechaa turre. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Gimbii aadde Amsalee Waaqtolee hojii tololtummaa dargaggoota kana akkasiin dinqisiifachuun BBC dubbatti. Hojii isaan magaalaa keenya keessatti hojjetanii mana haadhayyeessaa suphuudhaa namoota humna hin qabne gargaaruu deeggaruudha. Barattoota harka qalleeyyii ta'aniif
qalama uffata bitanii jiru. Mana namni itti galuu hin dandeenye keessa deemanii kan isaanii mana suphaatti turanii. Kanaaf haalli isaan hojii kana hojjetan baay'ee miidhagaadha. Akka ka'umsa qabaa rakkoo fureera. Mana ijaaruu duwwaa immoo miti waan isaan hojjetanii maatii sanaaf qallabaa kaasee hamma daaraatti siree isaan irra ciisan illee geeddaranii maatii sana hojiitti akka galuuf illee namni daldaluu danda'u akka daldaluutti humna isaatiin inni daldaluu hin dandeenye immoo waan naannoo isaatti hojjechuu danda'uun kaka'umsa dhuunfaa isaaniitiin waan isaan hojjetanii waan dargaggoota biraatiifis fakkeenya ta'uudha. Hojii irraa baratamuu qabu. Hojii gaariidha waan isaan hojjetan. Maqaamti isaanii yoo ilaalame ansiif jiraa jedha. Dargaggoon magaalaa keessas jiru baadiyyaa keessa Oromiyaa keessa jiru guutummaanuu fakkeenyummaa isaanii fudhatee hiyyeessaan gadi naannoo isaa jiru yoo gargaare wal qabannee biyya kana ceesisuudhaaf gargaaruu dandeenya waanta jedhu. Dhaabbanni teleekoomii Keenyaa guddichi Safaariikoom Itoophiyaa tajaajila kennuu ifaatti jalqabuu isaa kalee beeksise. Sagantichi akkam turee fi wantoota dubbatame waayilkeen amansiisa ifaa akka sagantichi irratti argame gaafadhe. Tajaajilli isaanii yaalii gochaa turanis kan akka magaalaa Dirreedawaa, Harar, Adaamaa, Gondar fa'aa fi bakkeewwan garaa garaatti yaalii gochaa turaniiru. Kaleessa garuu Finfinnee dabalatee biyyatti guutummaatti tajaajila isaanii ifaan eegalaniiru jechuudha. Bakka muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi akkasumas pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto argamanitti sagantaan baniinsaa taasifameera jechuudha. Yaalii tajaajilaa gochaa turan kan irraatti deebii akkamii argatan akka isaan himanitti? Kan anillee gaafadhe hoogganaa Safaariikoom Keeniyaa turanii Adaamaa qaamaan dhaqee akkaataa tajaajilli itti eegale ilaaluudhaaf yaalii godheera. Baay'ee haala quubsaarra jira jedhanii ibsaniiru. Dhaabbati Safaariikoomii tajaajila adda addaa kennaa keessattuu biyya akka Keenyaa kan fa'aa keessatti kan Itoophiyaatti tajaajila akkamii kennuuf deeman? Tajaajila 2G, 3G fi 4G kennuu eegalaniiru. 5G garuu waan hunda xumurree nuti qophii jirra. Gaafa akkuma biyyaatti tajaajilli kun akka kennamuudhaaf qophiin xumurame tajaajila 5G kennuudhaaf gama keenya nuti qophiidha jedhaniiru. Sa'aatii booda sagantaa muummeen ministeera Abiy fi pireezidaant Wiiliyaam Ruuto argamanitti tajaajilli moobaayil manii yookiin immoo maallaqa dijitaalaa akka isaaniif eeyyamame itti himame. Waan kana dhagaan irratti gammachuu guddaatu itti dhaga'amaa ture. Gammachuu isaanii ibsachaa turan Safaariikoom jechuudha. Tajaajila daataa fi sagalee akkasumas tajaajila maallaqa dijitaalaas kennuudhaaf jiru jechuudha. Maallaqii dijitaalaa suniin M-Pesa jedhama Keenya keessatti Itoophiyaa keessatti ka isaan walgitu ka Telebir jedhamu ka Itiyoo Telekoomiin qabdu. Atiin duraan M-Pesa fayyadamtee beekta gaaf Keenya jirtu amma M-Pesaan sun Itoophiyaa dhufuuni maaltu si dhaga'ama akka nam tajaajila Safaariikoom yookiin tajaajila Telekoomiitti fayyadamuuti? Dhugaa dubbachuuf akka nama akkumatti jettee fayyadameera lachuu akka dhuunfaatti waan jechaa ture Safaariikoom gara kana dhufee M-Pesa jalqabuu isaatti uummanni irra caala fayyadamaa ta'a jedhee yaada bifa garaa garaatiin. Namni Itiyoo Telekoom fayyadamuudhaaf fedhii qabullee waan nama dorgomaan itti dhufeef bifa garaa garaatiin haala salphaatiin akka ittiin daldalatuuf carraa guddaa ni uuma jedhee yaada. Safaariikoom biyya keessan dhufa jedhame booda Itiyoo Telekoomis karaa Telebir tajaajila eegalee ture. Tajaajilli isaan ittiin jalqaban egaa babal'atee akka M-Pesa namoota hedduu biraan ga'een malee haala gaariirra jiru isaaniiti. Dorgommii dhaabbilee lamaan gidduutti uumamuun egaa walumaa galatti uummanni fayyadamaa ni ta'a jedhee kan abdadha. M-Pesaan yookiin maallaqii dijitaalaa dinagdee dijitaal gochuun in gargaara yookiin in guddisaa jedhanii uummanni amma maallaqni akkanaa yookiin tajaajilli akkana dhufuun akkamitti simatan? Baay'ee akka wanti hedduun salphateef ibsu fakkeenyaaf akka boba'aa konkolaataa gaafa guutan akkuma salphaatti bilbila isaanii irraa qarshii kaffaluu danda'u. Adabbii tiraafikaa gaafa kaffalanis akkasumatti akkuma salphaatti otoo laayisensiin isaanii fuudhamee gara buufata poolisiitti hin deemin achumatti tiraafikaaf adabbii isaanii kaffalanii akka fudhachuu danda'an fa'aa gaafa tajaajila kana fa'aa fayyadamuu gaafa jalqaban namoonni hedduun gammachuu guddaa irraa qabu. Baay'ee salphaadha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti kaaffeewwan garaa garaa jalqabbii gaariirra jiru. Sanarraa namoonni gammachuu guddaa qabu kan odeeffadhe. Ulfaadhoo Manseesaa. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasi galgala kanaa ijoolleen nyaataaf yaaman erga seetee didde hiikammaanii kooment keessatti nu beeksisaa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaruu keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti ag torbaan dhufuu isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.
Thank you.